YouTube channel haaraa akkamitti banachuu dandeenya? Emaila haaraa illee akkamitti banachuu dandeenya? Warri jettanii comment jalatti na gaafachaa turtan amma isiniif deebisuu dhufeen jira jechuudha. Kana dura emaila haaraa akkamitti akka banachuu dandeessan isiniif hojjedheen ture. Garuu nama baay'eetu nuuf hin galle akkamitti banachuu dandeenya jettanii irra deebitanii na gaafachaa turtan, irra deebii nuuf maxxansii naan jechaa turtan jechuudha. Amma isiniif hojjechuu dhufeen jira jechuudha. Akkamitti YouTube haaraa akkamitti akka banachuu dandeessan jechuudha. Jalqaba garuu emaila banachuu qabdan jechuudha. Emaila illee akkamitti akka banachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Gara barumsaatiin darbuun dura warri haaraan gama chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas yoo viidiyoon kun isinitti toles like gochuu hin dagatina. Laayikiin keessan na jajjabeessa waan ta'eef jechuudha. Karma kanaan video kana guutuu isaadha YouTube channel irratti hin gadhiisa jechuudha. TikTok hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Karma kanaan YouTube jala galtanii warri TikTok irratti ilaalaa jirtan jechuudha. YouTube jala galtanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Karma kanaan kara barumsaa dabarre jechuudha. YouTube keessa galle jechuudha. Namni qaforraa YouTube kana hin qabne hin jiru jechuudha. Karma kanaan amma email illee akkamitti akka banachuu dandeessan karma kanaan isinitti agarsiisa jechuudha. Karaa salphaa ta'een jechuudha. YouTube kana keessa galle jechuudha. Yeroo keessa galle amma akkatti nu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe akkatti ishii gubbaa tana irra jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Iddoo kanatti isin mallattoo nama fakkaatu isinii fide jechuudha. Nama maqaa kiyyaan banamee waan jiruuf jechuudha. Qubee maqaa kiyyaan kennaa fide jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. As yeroon gadi qabe jechuudha. Yeroo akkatti naa dhufe amma iddoo kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Yeroo tokkoof yeroon gadi qabe iddoo san amma yeroo gadi qabne akkatti nu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe iddoo mallattoo iddoo kana irratti jechuudha. Nama akkaawuntii lamaan qaba waan ta'eef jechuudha. Akkatti naa fide jechuudha. Amma akkaawuntii haaraa banachuu waan barbaadnuuf ammaan ta'e jechuudha. Emaila haaraa illee banachuu waan barbaadnuuf mallattoo iddoo kana irratti ishee akkaawuntii jettu kana irratti mallattoo iddoo kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Akkatti nuuf fide jechuudha. Yeroo akkatti nuuf fide qolfii qafoo keenyaa kan nu gaafate jechuudha. Ni banna jechuudha. Yeroo banne akkatti nu checking info jechaa jira. Eeguu qabna jechuudha. Amma akkatti nuuf fide jechuudha. Yeroo akkatti nuuf fide warri emaila qabdan asitti emaila keessan galchitan jechuudha. Asitti emaila keessan galchitanii egaa emaila keessan galchitanii na keessa jettaniin booda paaswordii isin gaafata. Paaswordii itti galfattanii bira darbitan jechuudha. Amma ani emaila illee karma kana emaila haaraa illee akkamitti akka banachuu dandeessan namni birallee wanta na gaafatee jiruuf karma kanaan isinitti emaila haaraa wanta banuu barbaadeef amma create account isheetu kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Create account isheetu kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qaba. Yeroon gadi qabe akkatti naaf fide jechuudha. For myself isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Amma akkatti naaf fide jechuudha. Yeroo akkatti naaf fide amma maqaa kiyya itti barreessa jechuudha. First name jedha, last name jedha. Amma asitti maqaa itti barreessuu qaba jechuudha. Isinillee asitti maqaa keessan itti barreessuu qabdan jechuudha. Amma ittiin barreessa jechuudha. Amma akkatti eegaan itti barreesse booda next jedhan jechuudha. Eegaan akkatti itti barreesse maqaa keessan isin asitti itti barreeffatan next jettaniin jechuudha. Amma eegaan na keessaniin booda akkatti isiniif fide jechuudha. Guyyaa dhaloota keessanii isin gaafate jechuudha. Dhiiraa fi dubara ta'uu isin keessanillee jandar isheetu kanallee asitti illee itti guutanii bira darbitan jechuudha. Amma isinitti agarsiisuudhaaf waan ta'eef jechuudha. Mee calma jedhee itti guutee bira darbaa isinillee itti guutanii kan sirrii ta'e illee itti guutuu dandeessan jechuudha. Jandar isheetu kanallee yoo dhiira ta'e isa tokkoffaa yoo dubara ta'e isa tokkoffaa kana irratti guutanii
Dhira taanaan ishii meel jettu kanarratti godhattan jechuudha. Yaan amma itti guuttadha jechuudha. Next jedhaan jechuudha. Iddoo kana next akka isiniif galu jedheen suuta isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Next jedhaan jechuudha. Video kana yoo isinitti tole like gochuu hin dagatina jechuudha. Akkuma video ilaalaa jirtaniin jechuudha. Like gochuu hin dagatina. Warri haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatina jechuudha. Amma akkatti naa dhufa jechuudha. Akkatti ofii isaatiif create godhee naa fide jechuudha. Yoo isin ofii keessanii emailii haaree create yoo godhachuu barbaaddan isa dhumaa kana irratti godhachuu dandeessanitti barreeffatanii godhachuu dandeessan jechuudha. Amma ofii isaatiif akkatti naa fide jechuudha. Isiniifillee akkatti isiniif fide jechuudha. Garuu ofuma isaatiif kan YouTube Googlein akkatti email ofii isaatiif qindeessee naa fide kanarratti filadha jechuudha. Isuma kanaan filadha jechuudha. Isinillee kan barbaaddan filachuu dandeessan jechuudha. Animee kennaatuuf isheetu kana filadha jechuudha. San booda next jettaniin jechuudha. Ishii dhumaa kanarratti next jettaniin jechuudha. Amma wanti isin baruu qabdan email haaraa akkatti banachuu dandeessan isinitti agarsiisu jira jechuudha. Ganaadha karaa YouTube hin dabarre jechuudha. Amma asitti paaswordii bakka itti guuttachuu qabna jechuudha. Paaswordii jabaa ta'e jechuudha. Paaswordii cabuu hin dandeenye asitti itti guuttachuu qabna jechuudha. Asitti jechuudha. Itti guuttachuu qabna jechuudha. Maaliif paaswordiin Google amma isa Google isa emailiin kun jechuudha. Wanta qabu keenya irra jiru Google Chrome Play Store hunduma isaadhaaf kan fayyadu YouTube illee emailuma kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Waan ta'eef jechuudha. Paaswordii cimaa isaadhaatti galfachuu qabna jechuudha. Itti galfadheen deebi'an. Okay, ana amma itti galfadheen jira jechuudha. Isinillee akkanumatti paaswordii cimaa ta'e jechuudha itti galfachuu qabdan jechuudha. Paaswordii isin jalaa hin cabne jechuudha. Amma next jedhaan jechuudha. Asitti iddoo kanatti next jedhaani. Amma akkuma argaa jirtan jechuudha lakkoofsa itti galfadhu naan jedha. Lakkoofsa amma maaliif verification code asirratti lakkoofsa kanarratti naaf erga waan ta'eef jechuudha. Isinilleen iddoo kanatti lakkoofsa itti galfattan jechuudha. Biyya isin keessa jirtan asitti iddoo kana gadi qabdanii biyya keessa jirtan filattanii jechuudha. Lakkoofsa barbaadan kan Itoophiyaa kan Suudi Arabiyaa kan barbaadan biyya barbaadan filattanii jechuudha. Itti guuttachuu dandeessan jechuudha. Anime itti guuttadha jechuudha amma. Ana amma lakkoofsa akkatti itti galfadha jechuudha. Egaan lakkoofsa itti galfadhe booda isin yoo lakkoofsa itti galfachuu hin barbaanne jechuudha. Yoo lakkoofsa itti galfachuu hin barbaanne iddoo tanatti jechuudha. Iddoo speak jettu kanatti jechuudha gadi qabdanii bira darbuu dandeessan jechuudha. Amma ani lakkoofsaan wanta verification naaf galuuf jechuudha garuu lakkoofsa itti galfadhe jechuudha. Amma lakkoofsa egaan itti galfadhe booda next jedhaan jechuudha. Akka isiniif galu jedheen suuta isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Next jedhaan jechuudha iddoo kanatti jechuudha. Isiniif gala jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Next jedhaan. Yoo kan isiniif hin galle ta'e koomentii jalatti naa barreessaa. Gaaffii qabdanillee hundumayyuu koomentii jalatti naa barreessuu qabdan jechuudha. Amma akkatti naa fide jechuudha. Egaa akkatti naa fide booda next jedhaan jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan jechuudha. Googlein email haaraa banadheen jira jechuudha. Amma asitti next jedheen bira darbe jechuudha. Amma akkatti yeroo naa dhufe jechuudha. Amma seera Googleedha hundumayyuu isin yoo barbaadan kan dubbistanii hunduma isaa dubbistanii bira darbuu dandeessan jechuudha. Amma an akkuma jirutti jechuudha. Banadheen jira amma email haaraa baneen jira jechuudha. Innaa isin hunduma isaadha kana seera isaadha dubbistanii yoo barbaadan bira darbuu dandeessan jechuudha. Amma iddoo kanatti jechuudha. Agree isheettu kana jechuudha. I agree isheettu kana jechuudha. Qaqqabee bira darbuu danda'a jechuudha. Isinilleen akkasumatti bira darbuu dandeessan jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee abdii qaba jechuudha. Bira darbine jechuudha. Akkuma argaa jirtan
chaanaala haaraa amma chaanaala imeela haaraa banadheen jira jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan imeela haaraa baneen jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan amma imeela haaraa banadheen jira jechuudha. Iddoo kanatti yoo argaa jiraatan yoo ta'e jechuudha. Kennaatu bishii jettu kana baneen jira jechuudha. Amma karma kanaan amma keessa galle jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha amma iddoo kanatti jechuudha maqaa koo amma kennaa isheetu kiidhaan naa dhufe jechuudha iddoo kana irratti jechuudha amma YouTube amma chaanaala haaraa wanta hin baneef jechuun imeela haaraa wanta hin baneef asitti amma naa fide jechuudha amma isa yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha. Yeroon gadi qabe akkatti naa dhufe jechuudha yeroo akkatti naa dhufe yuur chaanaal isheetu kana jechuudha. Yuur chaanaal isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha. Akkuma isinitti argaa jiru jechuudha. Isinitti mul'ataa jira jedhee abdii qaba. Yuur chaanaal isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha. Ingi amma akkuma argaa jirtan jechuudha. Amma isin asitti yoo barbaaddan maqaa imeela keessaniitiin googiidhaan banattan yoo barbaaddan kan yuutuubii asitti jijjiirachuu dandeessin jechuudha. Footollee piroofaayilii keessanitti illee yoo maxxansuu barbaaddan asitti maxxansuu dandeessan jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Egaa isiniif fide booda jechuudha. Amma kireet chaanaal kireet isheetu san gadi qabdanii bira dabartan jechuudha. Amman osoon in argin gadi qabee jechuudha bira darbe waan ta'eef jechuudha kireet isheetu san gadi qabdan jechuudha. Kireet kana bakka isuma kana jechuudha. Isteeppii tokko bira darbeen jira jechuudha dhiifama. Garuu isuma kana bakka wanta intinaa jedhuun qabu maqaa keessan bakka maqaa googilii keessanii itti jijjiirachuu qabdan bakkaan jedhe san gaditti kireet isheetu san gadi qabdanii bira darbitan jechuudha. Kireet isheetu yeroo gadi qabdanii bira darbitan akkatti isinii fide jechuudha. Akkatti yeroo isinii fide amma chaanaala haaraa banadheen jira jechuudha amma. Chaanaala haaraa kan yuutuubaarraa bane jechuudha. Amma kun kan chaanaala haaraa yuutuubii koodhaati jechuudha. Amma asitti yuutuubii viidiyoo maxxansuu yoo barbaaddan jechuudha. Karuma kanaan viidiyoo maxxansuu dandeessan jechuudha. Amma asitti jechuudha. Kireet isheetu kana yoo barbaaddan gadi qabdanii viidiyoo maxxansuu yoo dandeessan jechuudha. Yoo barbaaddan immoo ishii mallattoo pilaasii kana jechuudha. Mallattoo pilaasii kana irratti jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabdanii bira darbuu dandeessan jechuudha. Asitti yeroo gadi qabdan jechuudha. Viidiyoo isinii fida. Viidiyoo maxxansuu dandeessan jechuudha. Karuma kanaan jechuudha. Karuma kanaan viidiyoo maxxansuu dandeessan jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Upload isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabdanii viidiyoo keessa galtanii viidiyoo isin filatan san maxxansuu dandeessan jechuudha. Amma viidiyoo maxxansuu wanta hin barbaanneef jechuudha bira darba jechuudha. Akkasumas iddoo kana gadi qabdanii diskiripshinii subscribe keessanii dho'isuu yoo barbaaddan jechuudha. Asitti yeroo እና iddoo kanatti description barreessuu dandeessan waa'ee viidiyoo keessanii waa'ee chaanaala keessanii jechuudha. Iddoo kanatti akkuma argaa jirtan jechuudha amma keep all my subscribe private kan jedhu kana dho'ifachuu dandeessan jechuudha. Subscribing keessan namatti akka hin mul'anne yoo barbaaddan jechuudha. Ishii kana iddoo kana yeroo tokkoof akkas gootanii qulfii kana dhaamsuu dandeessan jechuudha. Subscribe keessan akka namatti hin mul'anne yoo barbaaddan jechuudha. Karuma kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoon isin maxxansitan pileeylistii irratti kan maxxansitan jechuudha. Piraayiveetiidha moo kan paablikiidha yoo barbaaddan jechuudha. Piraayiveetii namni biraa akka arguu hin barbaanne yoo barbaaddan jechuudha. Kana gadi qabdanii cufuu dandeessan jechuudha. Piraayiveetii gochuu dandeessan jechuudha. Namni hundi garuu viidiyoon maxxansitan namumaaf maxxansitan akka namni ilaaluuf maxxansitan waan ta'eef jechuudha. Kana banuu dandeessan jechuudha. Wanta cuftaniif hin qabdan jechuudha. Kanuma kanaan footollee kanuma kanaan jijjiirachuu dandeessan jechuudha.
barumsiin amma isinitti agarsiisaa jiru kun isiniif gala jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Yoo kan isiniif hin galle ta'e jechuudha irra deebiin isin barsiisa waan ta'eef komantii jalatti naaf barreessuu qabdan jechuudha. Karuma kanaan gaaffii baay'ee komantii jalatti na gaafachaa jirtan jechuudha. Argaan jira jechuudha gaaffii keessanii jechuudha. Garuu irra baay'een isaadha kaniin isin barsiisee irra darbe waan ta'eef jechuudha. TikTok jalas YouTube jalas galtanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Viidiyoon gaaffii isin na gaafattan baay'ee tokko viidiyoon amma maxxanse waan ta'eef jechuudha. Kan isiniif hin galle yoo ta'e jechuudha. Karuma kanaan TikTokidha karaa TikTokitiinis karaa YouTube chaanaalii description box jalatti illee Telegiraamii linkii Telegiraamii isiniif hin kaa'a karaa saniin karaa keessaatiin na dubbisuu dandeessan jechuudha. Galatoomaa viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuu hin dagatinaa jechuudha. Ciao.